Annama oduu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walga'ii waliigaltee biyyaalessaa irratti xiyyeeffatee fi mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa keessatti taasifame irratti kan hirmaatanii jeenaraalli waraana Itoophiyaa yaada kennaniin kana booddee waraanni akka du'u uummannis akka jeeqamu gochuun waan barbaachisaa hin taanee fi rakkina keessan gadi taa'aatii irratti dubbachuudhaan furaa jechuudhaan qaamolee siyaasaatii fi ergaa dabarsaniiru. Ajajoonni humnoottan nageenyaa naannoo Tigraay mootummaa yeroo naannichaa qeequudhaan kamisa kaleessaa erga ibsa baasanii booda deebii bulchiinsi naannichaa kenne hordofuudhaan jiraattonni yaaddoo keessa akka galan beeksisaniiru. Akkuma kanaan walitti bu'iinsi uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni balbala mana baankiitii fi bakka gabaatti heddummataan mul'ataniiru. Kuraa Jaarsoo nama waggaa 71 fi abbaa gadaa Booranaa. Wantoota milkiillee guddoo Booranni argatee kaayomnee dabarsine wanni bu'aa ba'iin gargaraalleen taqunnamni hin jirti. Gabaasa bal'aa sagantaa keenya idilee irratti isin dhiyeessina. Amma waan isin gaafannu qabna. Sirna gadaa keessatti namni tokko dhalatee amma du'utti sadarkaa gadaa keessa darbuu qaba. Kunis waan ganna 8 hiramu. Gaaffiin isiniif qabnu sadarkaan gadaa keessanii maal jedhama? Yaada keessan meenuu barreessaa.